Qoy mee yoo si jaaladhe maal ta'uu bannaati? Yoo na jaalatte nan tuqini. Yoo si tuqe hoo? Yoo na tuqe nan dhungatini. Ati bar nama dhiyoota na hawaasi gaafa nu dibrummaan gubbaatana jirtu nuun jettee bar nu tuffattee barat. Kanamni harabbiin as gadittan oomee jira. As gadi dirqiidhaan hidda kana kutaa fudhadhaa jiraata as gubbaa nuun jettee nutti taphattee barat. Hidda maal kuttee fudhatta hiddi keetu cite. Qoy mee yoo si jaaladhe maal ta'uu bannaati? Yoo na jaalatte nan tuqini. Yoo si tuqe hoo? Yoo na tuqe nan dhungatini. Yoo si dhungadhe hoo? Yoo na dhungatte na gadi siqini. Yoo gadi sitti siqe hoo? Yoo na gasiite narraan dhaabinii qabaa jabeessiin baara. Deemaa nuu qabaa jabeeffadheetiniin sirritti irraa dhukkee kaasotiniin qotaa lafattee akkasii waan gaarii baaftutti kanaa jettee yaaddoftaa dirgim cillim illim liqixim nagaatti. La waan tokko amma me ati tibareedu silala ka imeti sharbi wayu faddume me ati tibareedu silala hadame please kabajaan obole seketi tu sigafate defensa kana le do simesa taraddu bareechi faddume ما شاء الله تبارك الله ونن لقيك والله كل فتنجر والله وننك يا كيس وان انجر ربي بيكا ميكا ايتي ونا قبدا وفرقا ميرا قبدا انت ابي مي افلالي ميتك وان سكن فو اوايل سكن متك مي افلالي بيكابي مي افلالي مي ويف سينجد يعني ويف سينجد مي دوغا افلالي Imbeka. Bisa tawon tun amma aka wan lal aka gema si moy si katta takati me uflali me wannan ma kuma na ma fo jira me uflala sai mo disa aka uflala me uflali me kuna uflale uflale me akka tibareedu arkite argeram me dhugaa rabbii dubbadhuuti du'iinsaaf jirullee ni jirti amma yoo amsoolaa uffatte kanaafi duratti kamirra bareedaa turte rabbii jedhi sabaan boontu dhugama naa himi inni ma ka bareedu kana no nafsi ya kenna dadhabne male kana kaga hunjiru no okay kana kaga hunjiru amma akka tibareedu argite rabbiin keessa keellee si abareechisu amiin wallahi maasha ijoollee kiristaanaa na jala jiran hedduun ka'an beeku saahiban kiyyiin na jala dhufanii nama 260 na jala jira hundi isaanii akka ana jala nama 600 ana jala nama 300 deemu jira hundi isaanii komentiin isaanii tagara akka aannan dhugeetitti nama qabbaneessitu nama gammachiiftu ijoollee kiristaanaa irraa qabee haga islaamaatitti hundi isaanii waan jedhan wallahi hundi isaanii waan gammachuu malee waan biraa siin kataban jechuudha amma salaata irraa yoom kadhumaa salaatte Ati bar nama dhiyoota na hawaasi gaafa nu dibrummaan gubbaatana jirtu nuun jettee bar nu tuffattee barat. Kanamni harabbiin as gadittan oomee jira. As gadi dirqiidhaan hidda kana kutaa fudhadhaa jiraata as gubbaa nuun jettee nutti taphattee barat. Hidda maal kuttee fudhatta hiddi keetu cite. Hidda maal kuttee fudhatta hiddi keetu cite. Hidda kutaa fudhadhaa jedhe rabbii jedhe hidda turoo. Maala hasaayas rabbii jedhaati. Gori addan akka godhan sanuu hin beeku. Suuraati yelaali hojjechiiftee waraqata irratti martee
gubbaa irratti barreeffaman sitti ergaa irra barreessisiifta sakandii waa if jettee irra barreessitee jaartii tantee sapiraayizii fiddee kennitaaf jechuudha. Innaa lillahi wallaahi akkanattan oofajjiisa malee maali ishii wantaadha maali akkanitti fuudhan beektuuti maali Akkamiin asaaba barbaachuu bareedan berjireenya zalaalamiin jiraachuu deemaa waan akkana narratti hin qalladin waan akkana jedhee jaartaa gas dubbaa kanaa ishiidha maradheetan akkas tayyee hayyee jemalee manatti ishirratti waa ol hin fidan dhaabi waan akkanaa jaartiin namaa qabate dhaabi jaartiin namaa qabate ati bultii namaa diiguudhaan akki kun wallaahi hin ta'u. bultiin dandeetti yoo suuraa fuutee kennite. Bultiin dandeetti suuraa fuutee kennite si diigamti. Gaashu waan waan akkana dalagur. Abaa takka gaasi namni tokko. Kalaas ishee san diddeennan afuu bi kasiin jedhe afuuf. Kasiin jedhe afuuf ishee. Qayyarii siin jenne gaa. Faamilii tirippilii keessatti kuma takka arganne kuma sadi taanaan wal gargaara gurraacha Daani'eel nama meeqatu jira bannataachoo lama shan bicha maalaalta wal gargaara. Hundi keessanuu gaa imadhu gaa saada abba. Allahu akbar! Allahu akbar! Kitaata kan kee akkas. Laal namoota miti. Nagayaan taa'anii ilaal. Namoota isaa. Wallah akka waan xayyaara kanaa bordoddee dhaqoo tollaa ni niyyadhee bara qaatiran buleeteen xayyaara fa'a niyyadhee. Wayosoo xayyaarri kun asitti gaddu beesilaa kaata nama qaatata dhaqeetan jira. Islaamummaa barsiisaa turte islaamummaa irratti lubbuun kee ba'uu qaba. Kanuman siidhaam. Dhaabi tiktooka dhaabii gara markazaa nuu dhaqe. Wallahi tiktoka dhaabii gara markazaa nuu dhaqe ijoolleen si wajjin jirti barattoonni keellee siif deebi'an warri hadha harka sii dha'u kun akiraatti illee siin qabanu duniyaatti illee siin qabanu. Kanuma qoman siif himaan akka obboleettii tokkotti. Yaanni keellee bareeduma Sumayyaa gaariidha. Ustaaz Maama bayan dursa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaleessa mana jaalibsatitti baga Akkasii Muhammad Bayaan sirraa bu'aa rabbiin si wajjin haa jiraatu. Dubbadhaa sin. Ustaaz Maama bayan baga gara tiktokiiti. Wallahi siifan godha Muhammad Bayaan siifan godha wallahi siifan godha. Du'a obboleettummaa kan musliimummaa sana siifan godhaan abadan garuu waan hin taane irratti immoo sin deeggaru na beektaana. Akkanne. Waan hin taane irratti sin deeggaru isa namni ati mataan akka tokko si taanaan ati caffartee na harka siidhaanu qilee seenan malee waan akkasii duukaa hin deemnu ilmi rabbii irratti immoo si duuka jirraa jabaadhu siin jenna akkuma ergasii akkuma wallaalaa beekaa godhaa jirtu wallaalaa sana itti deebi'i beekaa nuu godhi malee faayidaalee si hin qabu of xiqqeessu jechuudha miidiyaa jechuun anaan walitti qaba nu beekta jedheen abdii qaba. Anaan walitti qaba miidiyaarra namni jiru yoo jalqaba ho'aa dhufe ni xiqqaataa dhufa kanaafuu bakkuma caalimaa sirraa bareeda bakkuma nama gurguddaa sirraa bareeda. Namni eenyunu harka siidhaa oolu qabriitti eenyunu si wajjin hin galu qophaa keeti. Tokko si aarsanii jecha kufurii si dubbachiisu barra. Jecha kufurii akka rabbii keetii walitti buutu jecha kufurii si dubbachiisu sun immoo ta'uu hin qabu. Jara kana wajjin teessee mataa hin dhukkubsatini. Jecha kufurii si dubbachiisanii harka sitti dha'u. Ta'uu hin qabu ilma musliimaati waan ta'eef obboleettii kan kee quxisuu yoon ta'es si gorsuu qaba. Wal beekna waan ta'eef hagam akka geenyu wal beekna waan ta'eef si aarsanii isa takkana jedhu. Gaafa gara amantaa duude isa takkana jedhu kan immoo boo ibidda qotu jaruma. Kanaafuu kargasii nu tasgabbooftee yoo teesse akkuma argasii ijoolleen illee kabajaan si wajjin jiraatu. Jarri immoo har'a gaafati waan feetetti banteenna jabaa keenya siin jedhu la jabaa akkuma duraan daawaa godhaa turte malee waan biraati miti. Islaamummaa sirraa bareeda malee kana jedhanii harka isa jarri siidhaanu qeebaluu hin qabu. Ustaaz Maama bayan Sumayyaan callisaan jirtu. Rabbiin si wajjin haa jiraatu arraa qabee Muhammad Bayaan ilaa kan obboleettummaa akiraa sirba sirraa hin barbaadu amantaa islaamaa akka argatiitti akka barsiistu sirraa eegu. Sumayyaa qo'i xiqqoo itti deebita rakkoo hin jiru. Eenyunu harka siidhoo qabu arraa kaaftee sirbaa sirratti bantee nama Muhammad Bayaan. Kan nama carraan itti deebitee asofta. Maahir maal eessatti wal beekna maaniif ati maa cinqamtaa subhaanallah nagaan turshii Muhammad Bayaan kanuman siif dhaamu.
ati isa gorsaati anatti aaruu maaliif barbaachisa Sumayya بشركم الله بالجنة نار بشرا جتو شين نشتل رقم مرابي تابلت akkasii دلوقتي لا إيما غيرت بيتا أكيدين النارجات ترى نيته تناف جت وانت بشرا Dhagaatti deemuun gaariidha ka. Yaadni isiis bareeduma bar. Ustaaz Mamaa Bayaan dhugatti baay'ee gammadee jira. Baga nagaan gara TikTokiitti deebite.